deebii waaqayyo keessa deebi'anii akka isaan baratan barbaadeera. Mata dureen irratti dubbadhu inni caalu isa kana waan jedhu irratti dubbadhu. Inni caalu isa kana. Sagalee waaqayyo namaaf miti. Warra maddoo kana hin jirreef miti. Ofii keenyaaf hadhageenyu. Ofii keenyaaf hadhaggeeffannu. Waa'ee isa wanta hundumaarra caalu yookiis nuu caaluu qabu. Bara jiraannu hundumaatti waa'ee isaa dubbachuufan achi as ba'e. Waa'ee isa waan hundumaarra caalu nuu caaluu qabus. Waa'ee isaan isinitti dubbachuudhaaf achi as ba'e. Obbolootaa, obboloototaa, amantootaa bara amma jiraachaa jirru kana keessatti waa'ee isa kamiitu baay'ee nu dhibaa jira. Waa'ee isa kamiitu baay'ee nu dhibaa jira. Yookiis waa'ee isa kamiitu obboloota koo yaada keenya qabatee yaaddoo nutti ta'ee jira. Isa kamiif dursa laachaa jira. Isa kam caalchifachaa jira. Sanbata dhumaa kana irratti waaqayyo kan akka dubbadhu barbaadeera. Mee yeroo tokko tokko ituma baay'ee fiignu, ituma baay'ee dhamaanu, ituma baay'ee dadhabnu yaadaan dhaabannee ofa gaafannu mee. Ofa gaafannu. Isa kamiifan dadhabaa jiran? Isa kamiifan fiigaa jiran? Isa kamiifan baay'ee dhamaa jiran? Jireenya keenya keessatti, jireenya arraaboor jiraannu kana keessatti isa kamiif dursa laachaa jiru? Barri isaa bara nama dagachiisudha. Barri isaa bara nama dagachiisudha wanta ta'eefi isa kamiif dursa laachaa jira? Har'a egaa obbolootaa waa isin yaadachiisuuf han dhufe. Wangeelli yeroo hundumaa wal yaadachiisudha. Yeroo Yesuus du'e sana bartoota isaa Yesuus Kiristoos waan haaraatti miti. Waanuma isaan kanaan dura beekan isaan yaadachiisa ture. Warra Emaa'usii. Waanuma isaan kanaan dura beekanitti isaan yaadachiisa ture. Wangeelli sagalee waaqayyo wal yaadachiisudha. Kanaaf walitti lallabna. Inni caalu isa kana. Inni caalu warra gooftaa beeknuuf mootummaa waaqayyooti biyya lafaa kana keessatti. Warra gooftaa beeknuuf, warra gooftaa qabnuuf, warra kan gooftaa taaneef biyya lafaa kana keessatti inni caalu mootummaa waaqayyooti. Isa kana moo akka nama harka isaa keessa galfatee of lakkaa'uu hin qabnu. Akka nama harka isaa keessa gasheetti mootummaa waaqayyoo lakkaa'uu hin qabnu. Filiphisiyoos boqonnaa 3 dubbii waaqayyoon isinii dubbisa. Lakkoofsa 11 kaasee akkas jedha Phaawulos. Warra du'an keessaa kaafamuu bira nan ga'a jedhee naggaamaa'e nan aggaama. Kanas argadhee waan an guuttadheef miti. Garuu Kiristoos kan isaa waan na godhateef anis isa kana bira ga'uudhaaf harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuuttan jira. Nan aggaama duukaan kaadha. Tifufee akkas jedha. Haa ta'uyyuu malee waa tokko nan godha. Wanta na booddeetta fudhiisee wanta ana dura jirutti nanii xadha. Akeeko soo sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ittiin waamedha. Akkeedha Phaawulos. Nan aggaamaa'e warra du'aa ka'an bira ga'uudhaaf nan aggaama. Duukaa kaachuuttan jira. Nanii xadha. Akka nama harka isaa keessa seensifateeti, keessa galfateeti, akka nama fixe tokkotti of hin lakkaa'u jedha. Of hin lakkaa'u jedha. Baratti namoonni wanta baay'ee caalchifatan kana keessan akkas jedheen isinitti lallaba. Inni caalu mootummaa waaqayyooti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sagaleen irratti dubbadhu baay'ee laphee koo keessatti guddatee jabaatee kan jiru wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 44-46tti mee kutaa kana waliin dubbifna. Wangeela Maatiyos baay'ee na dhiba dubbiin kun fakkeenyaan barsiisa Yesuus. Akkeedha Yesuus
fakkeenya qabeenya dhokfamee fakkeenya callee gati jabeessa yemmus Yesuus mootummaan Waaqayyoo qabeenya lafa qotiisaa keessa dhokfame fakkaata. Namni tokko qabeenya kan argatee deebisee dhokse booddee immoo gammachuurraan kan ka'e dhaqee waan hundumaa gurguree lafa qotiisaa sana bitate. Mootummaan Waaqaa ammas naggaadee callee babba'eessa barbaadu fakkaata. Naggaadichi callee gati jabeessa sana argannaan dhaqee waan qabu hundumaa gurguree callee gati jabeessa sana bitate jedha. Nagama mini? Nagama. Tole akkas jedhe Yesuus. Mootummaan Waaqayyoo qabeenya lafa qotiisaa keessa dhokfame fakkaata. Namni tokko qabeenya kan argatee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qabeenya kan argatee qabeenyuma argate kana immoo lafa qotiisichaa keessa dhokse. Dhoksee monniifne dhaqee immoo waan qabu hundumaa gurguree calleeffatee dhufeetu deebisee moo gammachuurraan kan ka'e lafa qotiisaa sana deebi'ee bite. Namni lammaffaa moo akkas jedha. Mootummaan Waaqaa ammas naggaadee callee babba'eessa barbaadu fakkaata. Naggaadichi callee gati jabeessa sana argannaan dhaqee waan qabu hundumaa gurguree callee sana bitate jedha. Naggaadee callee gati jabeessa callee albuuda yookaan daayimendii jechuu dandeenya nama barbaadu fakkaata. Daayimendii kan argate dhaqeetu gaa waan qabu hundumaa gurguree calleeffatee dhufeetu bitate jedha. Fakkeenyaan dubbata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanatti waa'ee wanta gati qabeessa tokko waa'ee wanta hundumaarra caalu tokko fakkeenyaan barsiisa. Namoonni kun lamaan wanta qaban isa kam caalaayyuu isa kana caalchifatan. Mootummaa Waaqayyoo kana yommuu argatanii wanta qaban hundumaa caalaa hin caalchifatan. Qabeenya qaban caalaa qallee gati jabeessa sana caalaa waan qaban sana hundumaa caalaa hin caalchifatan. Inni hin caala waan ta'eef nuyi biyya lafaa kana keessatti waan qabnu hundumaa caalaa mootummaa Waaqayyoo caalchifachuu qabna boloota. Waan qabnu caalaa wanta qabaachuudhaaf hawwinu barbaannu dharraanu kadhannu amaanuuf caalaa isa kana caalchifachuu qabna. Qabaachuun gaarii, horachuun gaarii, jireenya gaarii hawwuun gaarii, jireenya gaarii jiraachuun gaarii. Mootummaan Waaqayyoo garuu isa kana hundumaa irra caala. Keedere Yesuus iddoo biraatti namni biyya lafaa kana buufatee lubbuu isaatti yoo hir'ise maal waa'ee baasaaf? ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጣ ምን ይጠቅመዋል? namni biyya lafaa kana bu'aasaa godhatee lubbuusaa hin dhabate maal waa'ee baasaaf? Firoota koo waan qabnu caalaa wanta qabaachuuf hawwinu caalaa isa kana caalchifannu. Inni nuu faca, inni sii facaalu obboleetti, inni sii facaalu obboleessa, inni nuu facaalu firoota koo. Biyyi lafaa kun dhumaa jirti, biyyi lafaa kun raawwatamaa jira, yeroon gara galgalaa ta'aa jira. Namoonni kun lamaan egaa wanti isaan godhan isa kana. Naggaadonni kun wanta qaban hundumaa gurguranii bitatani jedha. Mootummaa Waaqayyoo qarshiidhaan bitannami, qarshiidhaan bitannami. Kun kan inni nu barsiisu maallaqa qaban caalaa, qabeenya qaban caalaa, wanti gati qabeessa qaban caalaayyuu caalchifachuu isaanii agarsiisa malee. Qabeenya qaban caalaa, wanta gati qabeessa qaban caalaa, albuuda qaban caalaa caalchifachuu isaanii agarsiisa malee mootummaa Waaqayyoo qarshiidhaan bitachuu miti. Arras isa kana akkan isinitti dubbadhu Waaqayyo ergaa kenna naa kenneera. Amantoota obboloota wanta qabnu isa kam caalaa inni caalu isa kana mootummaa Waaqayyoo የእግዚአብሔር መንግስት ከሁሉም ትበልጣለች ከሁሉም ትልቃለች። ዋንተ ከም ጫልቲ ዋንተ ቀም ገረራ ብሎተኮ በሪቺ ሐማዳ ሃለም ከሰ ጅሩኩን ጅሬኝ ለፈራኩን
wanti yeroo muraasaa kuni kana nu dagachiisu barbaada. Barri kun kana nu dagachiisu barbaada. Barri kun isa kana nu irraanfachiisu barbaada. Barri kun isa kana nurkaa gatu barbaada. Wanti yeroo muraasaa kun, wanti lafarraa kun, wanti darbu kun, wanti bor ifnee adeemnu kuni isa kana nu dagachiisu barbaada. Mootummaa Waaqayyoo kana jabeessinee qabachuu qabna. Finni Waaqayyoo fa ta'u jabeessinee qabachuu qabna. Dhugaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanatti nu barsiisuu barbaade mootummaan Waaqayyoo gati jabeessa waan ta'eef namni argachuudhaaf wanta qabu hundumaa dhabuu qaba. Gati jabeessa waan ta'eef ውድ ስለሆነ gati jabeessa waan ta'eef namni argachuudhaaf wanta qabu hundumaa dhabuu qaba. Yookiis wanta qabu hundumaarra caalchifachuu qaba. Mootummaa Waaqayyoo wanta lafarraa kana hundumaa caala. Aansaa ulfaatu wanta lafarraa kana hundumaarra caala. Wanta amma biyya sin keessa jirtan jiru hundumaarra, biyyan keessa jiru hundumaarra, addunyaa kana mararra jiru hundumaarra hin caala. ይበልጣል የእግዚአብሔር መንግስት፣ ከሁሉም ይልቃል የእግዚአብሔር መንግስት፣ ከሁሉም በላይ ነው እግዚአብሔር መንግስት። ሞቱማን ዋቀዮ ዋንተ አዱኛ ከነረ ጅሩ መረራ ዋንተ አዱኛ ጅሩ ከነ ጫላ ከና ጀቤስኔ ቀበቹ ቀምና ፍሮተኮ ዋንተን ሶዳዱ ተኮን ኦፊኮቲ ኢስን ያደቺሱ በርባዳ ሞቱማ ዋቀዮ ከና ጀቤስኔን ቀበኑ ታናን ዳቡ ደንዴ በቅንነት ስሙን አጀሉማዳን ነጋ ሰሙነ ጋራን ነደጋ አፉረ ተስገባይ ነደጋ ሞቱማ ዋቀዮ እሰከራ ኢየሱስ ገረ ኬኘ ዱፌ ኢሳርገን ከና ኢሳመርከ ኬኘ ኬሰ ገለ ከና ጀቤስኔን ቀበኑ ታናን ዳቡ ደንዴ ኩን ወንጌል ኩን መጫፈ ቁልቁሉ ኩን ሰገሌ ዋቀዮ የሮ ሁንዱማ ከነነሶዳ ተንዱቢ ሰሜ ዱቢ ከ ዱቢ ፈጣስኒስ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ድደሚቶ ለኮብሳ ፍርተሚ ሰዲ ዱቢን ኩነ ሶዳቺስ ድደሚቶ አፍርተሚ ሰዲ ካሴ ኤጋ ሞቱማን ዋቀዮ ኢስንራ ፍደተሜ ኢሳንራ ፍደተሜ ሰባ ኢሳፍ ጎደቱፍ አካ ከነሙ ኢስንቲኒማ ላዋን ሰገሌ ዋቀዮ ጀድዋን ኢየሱስ ኤጋ ሞቱማን ዋቀዮ ኢስንራ ፍደተሜ ሰባ ኢጀ ኢሳፍ ጎደቱፍ አካ ከነሙ ኢስንቲኒማ ኤኙን አከስጀዳ ዳጋ ከነረቲ ከንኩፉን ጨጨባ አግቸነ መረቲ ወኩፍ የገሩ ኢስኒን ቡሩቁ ሰሳኒ እንጀ ሉቦኒ ወሪ አንገፎኒ ወሪ ፈሪሶኒ ፈኬኛ ከነ እኒ ዱበተ የሙደጋኒ አከኒ ዋኤ ሳኒ ዱበተ ሂምበረኒ ከነረቲ ሳን ቀበቹ ያለኒ ገሩ ቱተ ወረ ኢየሱሲን አከራጂት ፍዳተን ይሶዳተኒ ኤኙን አከሰደ ኢየሱስ yojettani fariisota saduqota barsiisota warra seera beekanidha abboota amantii warra jedhamanidha akkas jedhen mootummaan waaqayyo isinirraa fudhatamee saba warra ija isaaf godhataniif mootummaan waaqayyo kan warra faarfatanii kan warra lallabanii kan warra raajanii kan warra mana waaqayyo duwwaatti deddeebi'anii miti mootummaan waaqayyo kan warra ija godhatanii kan warra ija irratti argamu Yesuus Kiristoos gaafa dhufu baala miti namni immoo jalqabaa kaasee yoo ilaaltan gaafuma kufee kaaseetu addaamii fi waan yemmuu kufani baala ofitti murxifatan muka tokkos gaaf tokko Yesuusin arge mukittiin alaan yemmuu ilaaltan lalistuudha bareedduudha miidhagduudha yeroo isaa yeroo isheen ija kennuun irra jirudha mukirraa muka kanarraa ija nabu jedhee dhaqe yemmuu dhabu garuu baala duwwaa turte mootummaan waaqayyo akkas jedhe Yesuus iji barabaraan sirraan argamin mootummaan waaqayyo warra akka koo lallaban qofaaf miti warra raajan warra mul'atu inni kennaa yaadaati inni kennaa hafuuraati inni waan waaqayyo jireenya keenya keessa darbee hojjetudha mootummaan waaqayyo kan warra ija godhataniiti kana guwwaan of hin goyoomsinu kayeda Yesuus
kanan na sodaachisa. Egaa mootummaan Waaqayyoo isinirraa fudhatamee saba warra ija isaaf godhataniif godheera. Israa'elootarraa fuudhee Yihuudootarraa fuudhee nuuf kenneera. Ormoota turre nu Ahizaab nabbar nuuf kennameera. Warra hundeedhaaf hin nyinille Waaqayyo nu warra damee mo'attama godhu. Itti yaadaa. Kunan baay'ee na yaachisa. Yeroo hundumaa na sodaachisa. Baramma kanaa lallabee, baramma kanaa tajaajilee, baramma kanaa mana Waaqayyoo keessatti dadhabee mootummaa Waaqayyootti hin galu taanaan maal naaf godha? Simbira dhufees tajaajileera. Awurooppaas dhaqee tajaajileera. Oromiyaa kee deemee tajaajileera. Finfinnee kee deemee tajaajileera. Tajaajila iddoo garaagaraa deemee tajaajileera. Garuu dhumni isaa isa na dhabsiisa taanaan maal naaf godha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra Fariisotaan, warra Saaduqootaan dubbate mootummaan Waaqayyoo kan warra ija isaaf godhataniiti. Eebba kanan isin eebbisa. Dooma jirtanitti ameen jedhaa fudhaa. Waaqayyo bara 2021 kanatti ija isinitti godhu. Ija bishaataa, ija mi'aa'a, ija nyaataaf ta'u. Ija inni Waaqarra taa'ee argee itti gammadu. Anattis isinittis Waaqayyo ija godhu. Ija attamii? Ija hafuuraa. Manfasaawwii fire. Of ilaaji. Ofan ilaala. Waggaa haaraatti darbuuf jenna. Bara haaraatti darbuuf jenna. Barri inni moofaa kun dhumaa jira. Ani immoo ijan qabaa. Ija attamiin immoo godhadhee jira. Ija hadhaa godhachuu dandeenya. Waantu beeka. Ija mi'aas godhachuu dandeenya. Waaqayyootu beeka qaba. Garuu iji narra jiru ija attamiiti. Ija hojii hafuuraa. Isaan immoo mul'atoodha jedha macaan. Waanuma isin beektan isinitti himu. Ija hojii hafuuraa mul'atoodha. Akkatoo miti. Galaatiyaa boqonnaa 6 keessatti of ilaalla. Lakkoofsa 13 kaasee 16 kaasee nan dubbisa. Ani garuu hafuuraan gaggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedha Phaawulos. Fedhi foonii hafuuraan hin morma. Hafuurri fedha fooniin hin morma. Isin waan jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin mormu. Hafuurichaan yoo gaggeeffamtan garuu isin seericha jalan jirtan. Ilaa iji hojii foonii immoo mul'ataadha. Betagallata na yosigaa sira. Mul'ataadha. Isaanis alalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqayyoolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qocolloo, hinaaffaa, eekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu. Ija fooniiti kun. Yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, halbaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuman kanaan dura isinitti himee ture. Ammas ilaa akkuman kanaan dura isinitti himee ture. Warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas irra deebi'een isinitti hima. Isinittan hima. Warri ija akkasii godhatan, warri ija akkasii irraa argamu, amantootaaf barreeffame warra Galaatiyaaf. Arrammoo isin warra Istaavaangariitti dubbachaa jira sagaleen kun. Warri ija akkasii godhatan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ደግሜ ነግራቸዋለሁ። አምስት እረዴቢን ይስንትማ ይጀተሚ ጎለቻ ጅርታት ይጀተሚ ግስራ አርገማ ጅራት ይጀተሚ ቀብዳት ይጀተሚ ነረጅረ ነራ አርገማ ጅራት ዋቀዮ ሲቤከ ዋቀዮ ነቤከ ዋቀዮ ኑቤከ በራራቲቱን ደርቢን ጀረከኛ ትሬኒከኛ ሃራው ቀባ ትሬኒከኛ ጌደረሙ ቀባ እጂ ሐዳ እጂ ዋቀዮ ፊንታኔ ኑራ ሐጫው ቀባ bara dhufe jenne bara haraa jechuu ijooji afuuraamo mul'ataadha ijooji afuuraamo ilaanni kun bakka itti nama gammachiisu maqaa masa jaalala gammachuu nagaa obsa garraamummaa arjummaa amanamummaa garraamummaa of dhowwuu seerri isaan kanaan mormu hin jiru
warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foon isaanii hawwasa fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura duukaa bu'uu keenya egaa kottaa of dhiibduu walitti naqxuu walitti naaftuu ta'uu hin dhiifna. Kottaa hafuuraa godhanna walitti naqxuu ta'uu dhiifna of dhiibduu ta'uu dhiifna walitti naaftuu ta'uu dhiifna. Ija hafuuraa godhanna ijattamii jaalala gammachuu nagaa garraamummaa garalaafummaa ho'a amanamummaa isaan kana kan fakkaatan mootummaan Waaqayyoo kan warra ija godhataniiti. Waaqayyo ija isa ofii isaatii barbaadu anattis sittis ija akkasii Waaqayyo nutti aanu. Ija hafuuraa mootummaan Waaqayyoo kan warra ija hafuuraa qabaniiti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos arra kan inni cimsee nutti dubbatu gaa isa kana mootummaa isaa akka nuun caalchifannu wanta kam caala kan nu dhibuu qabu yaadi keenya itti hidhamuu qabu mootummaa Waaqayyoo ta'uu qaba. Obboloota lalamminachu isinan kadhadhu jireenya Abrahaam jiraannu kana keessatti wanti caalchifachuu qabu mootummaa Waaqayyoo ta'uu qaba. Siifa caaluun lafa jirtu sanatti biyya jirtu sanatti haala mijataa keessa jiraat haala mijataan taane keessa jiraat garuu isa kana caalchifadhu. Yaadi keenya yeroo hundumaa kanatti hidhamee jiraachuu qaba. Duraan dursa yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduuttidha. Inni kaan itti isiniif dabalama. itti dabalaman አስቀድማችሁ ግን የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ። የሚቀድመውን እናስቀድም። ኢሰድርሱን ረጅሩ አደርሽን ኢሰጫሉን ረጅሩ አጫልጭፈን ኢሰመታተውን አንገፈረተውን ረጅሩ ሀጎረን ፍሮተቁ ያደከኝ ኢሰታይደኑ ዋንቲ ፈደ የሆኑ ረገ የሆኑ ሙደቴ ያዲከኛ ኢሰቲ ደሜጅራችሁ ቀ የሆኑ ምጨተስ የሆኑ ምጭባቴስ የሆኑ ጉቴስ የሆኑ ትረቴስ የሆኑ ተስ የሆኑ ተውባቴስ ፍሮተቁ ጅሬኛ ከኑን ከኑን ያን ኦሪ ይወተ ሞቱማ ዋቀዮ ገሩ ደገቹ አማናን ከመዩ ተጃጅላን ከመዩ የሮ ሁንዱማ ሞቱማ ዋቀዮፍ ዱርሰከኔ ጅራቹ ቀ ይበልጣል። እግዚአብሔር መንግስት ከሁሉም ይበልጣል። አማናን ከመዩ ተጃጅላን ከመዩ አማና ተጃጅላ አገይ ዱቢ ዋቀዮ አኒስነ ነጋ ከናፍ ዱርሳላል ተኮፋ ሞቱማ ዋቀዮ ዋኤ ኬሰ ጅራቹ ሳ ከኔሮንዱማ ያዱቃ ዋኤ ትገሉሳ አመቱ ጎፍታና መሙለቴ አሁን ጌታ ቢገለጥ አሁን ጌታ ቢመጣ እኔ ወዴት ነው የሚሄደው? አንቺ ወዴት ነው የምትሄጂው? ገራም ደምነን ዋኤ ዳሉሳ ኢትያዱቃ galmi keenya umurri keenya galgalli keenya isa wanta ta'eef wanta barbaanne yoo qabaanne dhiifnee deemna harcaafnee deemna. Kun argitaniitu dhukkubni vaayirasiin kun yommuu dhufe biyya xaaliyaanii keessa doolaariin nu washuu danda'u jedhanii gadi baasanii gatan yiiroo isaanii gadi baasanii gatan paawundii isaanii gadi baasanii gatan ifne adeemna jedhan hinafa hindarba kan yerooti isa kana caalchifan keele Phaawulos hojii ergamoota boqonnaa 14 lakkoofsa 19 kaasee itoonni wangeela lallabuu gaaf tokko reebanii du'eera jedhanii dhiisanii adeeman. Wangeela lallabuu olii gara deemu achi keeta amantoota jajjabeessuutti kee Phaawulos Barnaabaas mandara darbanitti wangeela lallabanii namoota baay'ee amantoota godhan. Kana booddees mandaroota Liistiraaf Niqoodamitti Anxookiyaatti isaan biyya Liistiraattis deebi'an. Isaan yaada amantootaa jajjabeessanii amantii isaaniitti akka cimsan qabaniif gorsanii
gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan haleluuyaa gidiraa dhiphina ari'atama jibbamu reebamu baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa waaqayyootti galuun nuuf ta'a. Umi keenya isa, umurri keenya isa, galgalli keenya isa, egereen keenya isa, gidiraa baay'ee keessa darbu, dhiphina baay'ee keessa darbuudhaan ግን ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ይገባናል። ዋይ እነሳኒ ረሬቢቻ ጋጅሩ በዳት ይነጋም ዋይ ሰቱማማ ጅሩ ዋይ ደጋኒት ጉረማ ጅሩ በዳት ይነጋም ደበርሰኒ ኢሰዋ ቀራላት ደበርሰኒ ኢሰ በረበራ ሰነላት ደበርሰኒ ኢሳ ጡሙራ ሰነ ኢላሉ ፍሮተኮ ጅሬኛራ ቦርጅራኑ ኬሰቲ ዋይ ኛታፍ ዱጋቲ ሚት ዋይ ጅሬኛ ለፈራቆ ከነ ቱንታኔ ጃላለ ዋቀዮ ጎቻ ሞቱማ ሳፍ of qopheessuu qabna. Waa'ee manyaataaf dhugaatii duwwaa miti. Waa'ee malaafaa waan lafarraa kanaa duwwaa miti. Waanuma aftu kanaa duwwaa miti. Jaalala waaqayyoo gochaa. Jaalala waaqayyoo raawwachaa. Deebii dudduuba keetti yaadi. Bara 2020 jaalala waaqayyoo gochaa turte. Jaalala waaqayyoo raawwachaa turte. Akka jaalala waaqayyootti deddeebi'aa turte. Akkuma kanatti itti fufuu barbaaddamoo bara fuula kee dura jiru kanatti jaalala waaqayyoo gochuu barbaadda. Keede gooftaan Yesuus. Sagalee isa jajjaba akkasii dhaga'uunis gaariidha. Keede Yesuus boqonnaa 7 Maatiyos. Lakkoofsa 81 kaasee maqaadhaaf isa duukaa bu'u Kiristinnaa maqaa Kiristinnaa afaanii. Akkeede Yesuus haleluuyaa. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutti mootummaa waaqayyootti gala malee agaa dubbii waaqayyoo dhageenye. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama raawwatutti mootummaa waaqayyootti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Maqaama koo dha'uu duwwaadhaan, maqaama koo waammachuu duwwaadhaan, maqaama koo beekuu duwwaadhaan itti gala miti. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een ብዙዎች ያበረን ቃል ስሙ namoonni baay'een ብዙዎች እንደዚህ ይሉኛል akkasna jedhu yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra sirriidha. Maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra sirriidha. Maqaa keetiin hojii waan baay'ee hojjenneerra sirriidha. Mitiiree naan jedhu sirriidha. Maqaan waaqayyoo hafuura hamaan baasa. Maqaan waaqayyoo hojii hangoon hojjeta. Maqaan waaqayyoo hin fayyisa. Maqaan waaqayyoo dinqiin godha. Ani immoo yeroo sanatti matumaa ani isinin beeku. Isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa isaanii nan jedha. Badaa tajaajiluu duwwaan of goyyomsuu qabu. Raajii dubbachuu duwwaan of goyyomsuu qabu. Mul'ata arguu duwwaadhaan hafuurota hamoota baachuu duwwaadhaan dinqii gochuu duwwaadhaan of goyyomsuu qabu. Israa'eloonni yeroo tokko utuma ilil jedhanii gara nama 7,000 dhume. Kanaan of goyyomsuu qabu. mootummaan waaqayyo kan warra ija godhatanii. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama raawwatutu mootummaa waaqayyootti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti dhiyeessu. Irra deebi'een jedhalaa barri itti fuula kee dura jiru kun bara itti ija godhattu siifatu ija bishaata ija gooftaan itti gammadu iji waaqayyootti gammadu ija hafuura. Ofii keef dhaga'i dubbii waaqayyo dhuunfaa keetti dhaga'i namaaf hin dhaggeeffati. Namaaf hin dhaga'i. Ofiif dhaga'i. Of oolchuudha yeroo itti of oolchuu qabnudha. Mootummaan waaqayyoo wanta lafarraa kana qofa miti. Kun hin darba. Hin hafa obboloota. Mootummaa waaqayyoo waa'ima wanta lafarraa kanaa duwwaa miti. Waa'ima wanta afuu kanaa duwwaa miti. Wanta kolkollee kanaa duwwaa miti. Waa'ima wanta addunyaan waan xinnoo tokko irraallee hafuu hin dandeenye kana qofa miti. Akkeere Roomaa boqonnaa 14 gara xumuraatti fida. Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 17 kaasee Phaawulos warra Roomaatti yemmuu dubbatu akkeere mootummaan waaqayyoo mootummaa qajeelummaa
nagaaf gammachuu hafuura qulqulluu biraa kennamaniiti malee mootummaa nyaataaf dhugaatii miti. Miti. Hallelujah. Hallelujah. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaati. Mootummaa nagaati. Mootummaa gammachuuti. Hafuura qulqulluu biraa kennama kun immoo namni isaan qaban kanatti qabamee jiraatu Kiristoosiif hojjeta. Waaqayyoon hin gammachiisa. Nama birattis hin fudhatama. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa nyaataaf dhugaatii miti. Mootummaa waanuma lafarraa kana qofa miti. Gaariidha qabaachuu, gaariidha horachuun, gaariidha jireenya gaarii jiraachuun kana qofa miti garuu. Mootummaa nagaati. Mootummaa qajeelummaati. Mootummaa humni Waaqayyoo keessatti hojjetudha. Warra Qorontosiin akkas jedha. Qorontos 4:4 lakkoofsa 20 mootummaan Waaqayyoo mootummaa humni Waaqayyoo itti hojjetudha malee mootummaa dubbii waa'ee hin baafne itti dubbatamu miti. Dubbii waa'ee hin baafne, dubbii nama lijaa, dubbii nama hin fayyadne, የማያንጽ ማይጠቅም የማይረባ dubbii waa'ee hin baafne keessatti dubbatamu miti mootummaa Waaqayyoo. Mootummaa humni Waaqayyoo keessatti hojjetu. Humni Waaqayyoo isin gidduu ta'u, isin biratti hojjetu, si keessatti hojjetu. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaati, mootummaa nagaati, mootummaa gammachuuti. Hafuura qulqulluu biraa kennama. Isaan kanatti qabamnee akka jiraannuuf, isaan kanatti qabamnee akka jiraannuuf Waaqayyo anas siinis hunduma keenyas hagargaaru. Inni caalu isa kana. Innis mootummaa Waaqayyooti. የእግዚአብሔር መንግስት ከሁሉም ትበልጣለች፣ ትልቃለች፣ ከሁሉም በላይ ነው። bara 2021 akka addunyaatti itti seenuuf jirtan kana keessatti isa caalchisa. Barri dhufeen darba. Mootonni kaaniin darbu. Wanti lafarraa kun inuma darba. Covidiin kun isin darba. Inni hin darbine, inni bara baraan jiraatu mootummaa Waaqayyooti. Isa kanaaf dursa halaan isa kana ha caalchifannu. Yoo isa kana caalchifanne inni kaani itti nuuf dabalama. Isa barbaadamu barbaada, inni kaan isin barbaada. Duraan dursa mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isa barbaada, inni kaan itti isiniif dabalama jedheera Gooftaan Yesuus. Akkas jedheera. Duraan dursaatii yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaaduttidha. Maatiyos 6:33 kana malees kan barbaachisu hundinuu isiniif hin kennama. Isiniif kennama. Isa dursu yoo dursine, isa caalu yoo caalchifne, isa kaan nuu kennannu. Mataa miillan goonu, miilla mataan goonu. Isa dursu nurra jiru dursinu, isa caalchisu nurra jiru caalchifne. Inni kaan nuuf kennama. Barri bara caalchifannee jiraannu nuuf haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa, fayyaa ta'a. Sagalee dhageenyatti akka jiraannuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Barri haaraan isin itti adeemtan kun bara sitti ija godhattan, ija bishaataa, ija mi'aa'aa, ija afuuraa, bara sittin Waaqayyoon isa kan waaqarraa, isa kan bara baraa caalchifattanii jiraattan isiniif haa ta'u. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Sagalee kee akka dhageenyuuf yeroo kana waan nu laatteef maqaan kee ulfaatu. Ilaa dubbii kee irra dhaabadheen obbolootota Staavanger keessa jiran, biyya Norwee keessa jiran kanaaf yeroo kana karaa zuumii kana sagalee kee dhaga'aa jiran maraaf maqaa Yesuus Kiristoosiin ijatti godhi. Ija hadhaa, ija ulfina keef hin taane, ija sitti hin tolle irraa harcaas. Ija bishaataa, ija mi'aa'aa, ija afuuraa, ija itti gammaddu yaa Waaqayyo isaanitti godhi. Barri fuula isaanii dura jiru kun bara isaan karaa hundumaan ija godhatanii lalisanii si gammachiisanii jiraatan isaaniif haa ta'u. Wanti isaan barbaachisu immoo ittiin irratiin mootummaa keeyyuu nuu laatte, Kiristoosiif nuu laatte, waan lafarraa kana nuu laachuun immoo sin dhibu. Isa dursinu yoo dursine isa kaan nuu laattaa. Maqaan kee haa eebbifamu.
yeroo afettati darbii maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin ameen. Eebbifamaa umureera karaa koo. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu luba gaaddisaa ayyaana isaa waaqayyo siif haa baay'isu ammayyuu eebbifami baay'ee sitti gammanneera gooftaan si haa eebbisu. Ameen ameen. Kanaaf jecha waaqayyo waa'ee sadiitii fi ijoollee waldaa keessa